Cameraman. Wheel jechuun maal jechuudha? Wheel. Mbeeku. Okay, hordoftoota keenyaa kutaa 13ffaa kana keessatti jechi isheen sadaffaa baay'ee barbaachisuu taate kanneen irrallee baay'ee barbaachisuudha. Yeroo baay'ee itti fayyadamnaa jecha wheel jettu kana ishee ilaallachuudha. Wheel jechuunis walumaa galatti gara fuula duraatti akka jechuuti, gara fuula duraatti wantoota gara fuula duraatti ta'an akka sadarkaa nama ingiliffaa eegalaa jirutti wantoota gara fuulduraatti ta'uuf deeman jecha wheel jedhuun ibsitu. Egaa haavii fi haaziin ni filatu, bamaqaa yookaan pronaawunoota ni filatu. Jechi wheel jettu garuu baay'ee gowwaadha. Akka kanneen filattu pronaawunoota yookaan bamaqaa hundaaf ni taate jechuudha. Hundumaaf iyyuu ni taati. Akka jecha gowwaatti kan fudhatamtu jecha wheel jettudha. Maaliif I will, we will, you will, they will, he will, she will, it will jennee hima kamuu uumnee dubbachuu ni dandeenya. Garuu akkuma kana dura ilaalletti maal jennee turre, haaviin kamiif ta'a, haaziinis kamiif ta'a jennee as keessaa ilaallee turre. Fakkeenyaaf haas kan jedhu haguma kanaatti qofa, haaf kan jedhu haga kanaatti qofa fayyadamna kanneeniif. Haas kan jedhu immoo kanaa gadi kanneen jiraniif fayyadamna. Garuu wheel kan jettu kana bira yeroo dhufnu garaagarummaa tokkollee hin qabu. Hunda isaaniifuu torban kanaafuu fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo hima tokko uumnee taatee gara fuula duraatti uumamuuf yookaan ta'uuf deemu tokko ibsuu barbaannu wheel kan jettu kana fayyadamna. Walumaa galatti gara fuula duraatti akka jechuuti jechi wheel jedhu jechuudha. Mee himoota fudhannee haa ilaallu. Baay'ee salphaadha. Jecha baay'ee salphaa taatee fi faayidaa guddaa qabdudha jechi wheel jettu kun jechuudha. Fakkeenyaaf I asii ka'uu dandeenya hundumaaf waan taatuuf I will come tomorrow. Namni tokko I will come tomorrow yoo jedhe maal jechuu isaati? Come jechuun dhufuudha, dhufu. Tomorrow jechuun immoo bor. Tomorrow jechuun bor. I will come tomorrow yoo jedhe bornan dhufa akka jechuuti. Borun dhufa. Eenyu? An. I jechuun an akka jechuuti. Egaa wheel kan jettu kana taatee gara fuula duraatti ta'uuf deemu. Amma fakkeenyaaf ani bornan dhufa yoo jedhe namni tokko, bor jechuun immoo gara fuula duraattidha. Akkuma isiniin jedhe wheel jechuun gara fuula duraatti akka jechuuti. Wanta gara fuula duraatti ta'uuf deemu tokko ibsina. Wanta amma ta'uuf jiru yookaan wanta amma ta'u wheel jennee ibsuu hin dandeenyu. Yookaan immoo wanta kana dura darbe, fakkeenyaaf kaleessa isin bilbila bitattanii waa'ee bilbila sanaa haasa'uudhaaf jecha wheel jedhu kana fayyadamuu hin dandeessanii. Wheel kan jettu yeroo kamuu yoo taate taatee gara fuula duraatti uumamuuf deemu tokko ibsuuf itti fayyadamtu. Fakkeenyaaf we will come tomorrow yoo jedhe namni tokko maal jechuu isaati? We jechuun nuti. Nuti bor dhufna. Bor dhufna. Bor jechuun immoo gara fuula duraatti akka jechuuti. Fakkeenyaaf they will come tomorrow. Isaan bor ni dhufu akka jechuudha. She will come tomorrow. Isheen bor ni dhufti. Taatee gara fuula duraatti ta'e kamiifuu as keessaa bamaqoota tokko as buustanii wheel jettanii wanta ta'uuf deeme tokko. Fakkeenyaaf bamaqoota kana hunda isaanii bakka kana buustanii, fakkeenyaaf ani I kan jettuun fudhadhee wheel jettanii wanta isin gara fuula duraatti hojjechuuf deemtan tokko yookaan wanta isin hojjechuuf deemtan tokko asitti buusuu ni dandeessu jechuudha. I kanas kanneeniin jijjiiruu ni dandeessu. Inni, isheen, isaan
you ati jettanii bakka kana buustanii wanta gara fuula duraatti ta'uuf deemu tokko ibsuudhaaf jecha barbaachisu kana itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf hima gaaffii uumuudhaaf immoo jecha will jettu kanaaf gara fuula duraatti maaltu ta'a jennee gaafachuu yeroo barbaannu willii fi I kan jettu kana wal jijjiiruun gahaadha hima gaaffii uumuudhaaf. Fakkeenyaaf bakka kanatti I yoon jedhe I will come tomorrow ani bornan dhufa akka jechuudha. I will come tomorrow. Fakkeenyaaf jecha she jedhu yoo gashine bakka kanatti maal jechuudha she will come tomorrow isheen bor ni dhufti akka jechuuti. Hima kana immoo hima gaaffii gochuudhaaf will kan jettu kana bakka she gashina she kan jettu immoo bakka will jedhu gashina jechuudha. Waluma jijjiiruu jechuudha bakka kana wal jijjiirree fakkeenyaaf will jenne bakka kanatti she yoo gashine will she come tomorrow isheen bor ni dhufti akka jechuuti. Ishuma kana wal jijjiiraan hima gaaffiitti hiikama. She will come tomorrow yoo jenne she dhaan eegalle jechuudha isheen bor ni dhufti akka jechuuti. Will kana immoo fuuldura goonee will she come tomorrow yoo jenne isheen bor ni dhufti jennee hima gaaffii gaafachuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf will he come tomorrow yoon jedhee gaafadhe inni bor ni dhufaayi hima gaaffii gootanillee akkasitti wal jijjiirtanii jecha will jettu kana taatee gara fuula duraatti ta'uuf deemu itti fayyadamuu ni dandeessu. Egaa tomorrow kan jettu qofaa fudhannee nuti baatii tokko yookaan ji'a tokkoon booda ta'uu danda'a sa'a tokkoon booda ta'uu danda'a saani gara fuula duraatti nuti ibsinu jechuudha. Waggaa tokkollee waggaa 10 illee ta'uu ni danda'a garuu yeroon sun gara fuula duraatti ammarra dhaabannee wanti sun gara fuula duraatti ta'uu qaba jechuudha jecha will jettu kana fayyadamuudhaaf. Fakkeenyaaf fakkeenya dabalataa akka sirriitti isinii galuuf you will be a doctor ati doktara ni taata yoom gara fuula duraatti. You jechuun ati akka jechuuti. B jechuun immoo ta'uu. B jechuun ta'uu. A doctor ati doktara ni taata. Ijoollee xiqqoo tokko karaa irratti agartanii you will be a doctor yoo jettan ati doktara ni taata yoom gara fuula duraatti. Ergi baratee mucaan sun guddaa ta'e booda doktara ni taata akka jechuudha. I will call you tonight. Fakkeenyaaf nama tokkoon yookaan hiriyaa keessaniin galgala siifan bilbila. Galgala sa'a laaqanaa irratti galgala siifan bilbila yoo jechuu barbaaddan I will call you tonight jettuu. Will kan jettu kun amma maal agarsiifti? Tonight jechuun galgala akka jechuuti. Call jechuun bilbiluu. You jechuun si akka jechuutti hiikamti ammas keessatti si. Galgala siifan bilbila akka jechuudha. Galgala siifan bilbila yoo jechuu barbaaddan I will call you tonight. Will kan jettu wanti sun gara fuula duraatti ta'uu ibsite jechuudha. Egaa hordoftoota chaanaala EFO Tube kutaa keenya 13ffaa kana keessatti jechoota barbaachisoo ta'an modal verb jedhan ingiliffaa keessatti kanneen ilaallee jira jechuudha. Gargar baafadhaa itti fayyadamaa baay'ee isin fayyadu. Maaliif himoonni baay'ee ingiliffaa keessa jiran jechootuma kanaan uumamu waan ta'eef garaagarummaa isaanii adda baafattanii akkasitti itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Yoo viidiyoo kana jaalattan like gochuu hin dagatinaa. Chaanaala keenyaaf namoonni haaraa taatanis yoo jiraattan subscribe gochuu hin dagatinaa. Yoo viidiyoon kun isinitti tole yaada keessan immoo koomentii jala galaatii naa barreessuu hin dagatinaa jechuudha. Egaa haga barnoota keenya kutaa 14ffaa